jalqaba irratti hangafoota dhum. Pirezidaantiin Somaaliyaa hariiroo biyya isaanii Itoophiyaa waliin qabdu ilaalchisuun maal jedhan? Seeronni idil addunyaa Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu dandeessisan jiru jedhan Pirezidaantiin Hassan Sheikh Mahmud. Qatar Saudi Arabiyaan haleellaa Israa'el magaalaa Gaazaa keessatti lafa irratti babal'iftee balaaleffatu Dohaan haleellaa Israa'el seera idil addunyaa ifatti cabsuu jetteetti. Riyaadii mala yakka kana dhaabuuf tarkaanfiiwwan bu'aa qabeessa ta'an akka fudhataman gaafatteetti. Musliimonni mirgaa Yerusaalem bahaa irraa duubatti hin deebi'an jedhan Pirezidaantiin Turkii uummata cunqurfamoo Gaazaa haleellaa gara jabinaa Israa'el jalatti lubbuun jiraachuuf rakkachaa jiran cinaa dhaabbachuu eenyullee nu dhorkuu hin danda'u jedha Rasiib Tayyib Erdogaan. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnishin amma oduu keenya kan bal'inaaf qabannee itti fufna nu wajjin turam. Pirezidaantiin Somaaliyaa hariiroo biyya isaanii Itoophiyaa waliin qabdu ilaalchisuun maal jedhan? Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud kaleessa galgala Al Arabiyaa waliin turtii taasisaniiru. Turtii pirezidaantichi buufata kana waliin taasisaniin gaazexeessituun kun waa'ee daawwannaa Itoophiyaatti taasisanii kaasteetti. Pirezidaantichi daawwannaa isaanii kanaan eebba hidha haaromsaa irratti argamu kaastee kun hariiroo isin Ijiptii waliin qabdanitti dhiibbaa hin uumu jette gaafatti. Deebii kennaniin pirezidaantichi hariiroo Itoophiyaa waliin itti fufsiisuun hariiroo Ijiptii waliin qabnu cabsuu jechuu miti jedhaniiru. Pirezidaantiin Hassan Sheikh Mahmud Itoophiyaa fi Somaaliyaan daangaa gara kiiloomeetira 2,000 akka qooddatan hubachiisaniiru. Itti dabaluun biyyoota lamaan keessaa Somaaliyoonni jiraachuu ibsanii ejjannoon Somaaliyaa salphaadha jedhaniiru. Somaaliyaan biyyoota ollaa waliinis ta'ee biyyoota biroo nagaan jiraachuu akka filattu dubbataniiru. Odeeffannoon kan gaazexaa Pilaasiim. Seeronni idil addunyaa Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu dandeessisan jiru jedhan Pirezidaantiin Hassan Sheikh Mahmud. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud seeronni idil addunyaa Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu dandeessisan jiru jedhan Pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmud dhimmoota biyyaa fi naannawaa irratti turtii televezyiinii Al Arabiyaa waliin taasisaniin gaafii ulaa galaanaa Itoophiyaa fi hidha guddicha haaromsaa irratti yaada isaanii kennaniiru. Ulaan galaanaa diinagdee nageenyaa fi tasgabbii biyya tokkoof murteessaa ta'uu kaasanii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf fedhii qabaachuu ibsaniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf filmaataawwan sadarkaa idil addunyaatti fudhatamummaa qaban jiraachuus eeraniiru. Hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa ilaalchisee yaada kennaniin hidhichi Itoophiyaa irra darbee biyyoota naannichaaf shoora olaanaa kan qabu ta'uu dubbatan. Kaayyoon hidhichaas humna elektirikaa maddisiisuu akka ta'e ibsaniiru. Hidhichi diinagdee Itoophiyaaf qooda olaanaa qabaachuu kan ibsan Pirezidaantiin Hassan Sheikh Mahmud Itoophiyaan Keeniyaa, Suudaanii fi Jibuutiif humna elektirikaa dhiyeessaa jiraachuu eeraniiru. Biyyi isaanii hidhichaan wal qabatee Itoophiyaa, Ijiptii fi Suudaan gidduutti tattaaffii furmaataa fiduuf godhamu deeggaruuf qophii ta'uus mirkaneessaniiru. Itoophiyaa fi Somaaliyaan biyyoota daangaa dheeraa qooddatan ta'uu kaasanii hirmaannaa Itoophiyaan gama ergama gamtaa Afrikaan Somaaliyaatti nageenya kabachiisuuf taasiftu yaadachiisaniiru. Qatar Saudi Arabiyaan haleellaa Israa'el magaalaa Gaazaa keessatti lafa irratti babal'iftee balaaleffatu Dohaan haleellaa Israa'el seera idil addunyaa ifatti cabsu jetteetti. Riyaadii mala yakkaa kana dhaabuuf tarkaanfiiwwan bu'aa qabeessa ta'an akka fudhataman gaafatteetti. Qatarii fi Saudi Arabiyaan kibxata dabre
murtee Israa'el haleellaa waraanaa magaalaa Gaazaa keessatti itti fufee jiru babal'isuuf murteessite seera addunyaa ifatti cabsuu jechuun balaaleffatan. Kibxata darbee waraanni Israa'el magaalaa baay'inaan jiraattu kana keessatti haleellaa isaa babal'isee kunis qaama karoora Teel Aviv naannoo sana guutumatti dhuunfachuuf qabduuti jedhan. Ministeerri dhimma alaa Qatar ibsa kennaniin haleellaan kun waraana duguuggaa sanyii uummata obbolaa Falastiin irratti gaggeeffamaa jiru dheeressuu fi seera addunyaa ifatti cabsuu jechuun balaaleffateera. Ministeerichi hammaachuun Israa'el nagaa fi nageenya naannoo fi idil addunyaa balaadhaaf saaxiluu isaa akeekkachiise. Israa'el murtii seera qabeessummaa idil addunyaa akka raawwattu dirqisiisuuf tumsa idil addunyaa murteessaa akka ta'u gaafateera. Saudi Arabiyaan hawaasni addunyaa mala yakka kana xumuruu fi tarkaanfii bu'aa qabeessa ta'e fudhachuu dhabuu isaatiin hojii waraanaa lubbuu namaa galaafatu Gaazaa keessatti raawwatamaa jiruu fi yakka Falastiinota irratti raawwatamu itti fufee cimsitee balaaleffatti. Mootummaan imaammata dhiiga dhangala'aa Israa'el Gaazaa fi uummata ishee irratti qabdu balaa guddaa akka qabu akeekkachiisa jedheera ministeerichi. Miseensonni dhaabbata mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii mala Israa'el Falastiinota irratti ajjechaa fi buqqa'uu dhaabuuf murtee hatattamaa akka fudhatan akkasumas murteewwan idil addunyaa barbaachisoo ta'an hunda aangawoota dhuunfataa Israa'el irratti cimsanii akka hojiirra oolchan gaafateera. Waraanni Israa'el onkololeessa bara 2023 irraa eegalee Gaazaa keessatti lammiilee Falastiinota 65,000tti siiqan irraa caalaan isaanii dubartootaaf daa'imman ta'an ajjeeseera. Boombii hin boqanne kun naannoo sanatti akka hin jiraanne gochuun beelaa fi babal'inaa dhukkubootaaf sababa ta'eera. Kibxata darbee koomishiniin qorannoo idil addunyaa walabaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii naannoo Falastiin qabame irratti Israa'el Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii raawwachuu ishee mirkaneesse. Oduu xumuraaf qabanneen musliimonni mirga Yerusaalem bahaa irraa duubatti hin deebi'an jedhan pirezidaantiin Turkii. Uummata cunqurfamoo Gaazaa haleellaa gara jabinaa Israa'el jalatti lubbuun jiraachuuf rakkachaa jiran cinaa dhaabbachuu eenyullee nu dhorkuu hin danda'u jedha Rasiib Xayyib Erdogaan. Pirezidaantiin Turkiyaa Rasiib Xayyib Erdogaan kibxata kaleessaa musliimonni mirga Yerusaalem bahaa irratti qaban irraa gonkumaa akka duubatti hin deebine waadaa galuun haleellaa Israa'el jalatti Falastiinotaaf deeggarsa itti fufiinsa qabu dhaadataniiru. Erdogaan sirna lafaa ka'uu gamoo haaraa ministeera dhimma alaa Turkii Ankaraatti gaggeeffame irratti aariin dinqisiifattoota Hitler dhugaadhaan yoomiyyuu baduu akka hin dandeenye beekuus Yerusaalem harka qulqulluu hin taaneen akka xuraa'u hin hayyamnu jedhan. Saba jaarraa hedduuf alaabaa Islaamaa baatee waggoota 400 Yerusaalem kabajaan tajaajilaa ture keessaa tokko ta'uun boonuu cimsee dubbateera. Bulchiinsa musliimota jalatti magaalattiin bakka nagaa fi waliin jireenyaa akka taate mirgi kiristaanotaa fi yahudotaas akka kabajamu hubachiisaniiru. Qabsoon Turkiyyee Yerusaalem magaalaa nagaa, nageenyaa fi wal danda'u akka taatuuf gootu osoo hin boqatinis ta'ee duubatti hin deebi'an itti fufee jira jedhan Erdogaan. Ankaraan mootummaa Falastiinii walabaa abbaa biyyummaa qabdu daangaa bara 1967 irratti hundaa'ee magaalaa guddoo ishee Yerusaalem bahaa ta'uuf waadaa galtee irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Erdogaan muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu qeequun Yerusaalem giddu gala hafuura musliimota hundaaf jaallatamtuu Makkaa fi Madiinaa cinatti ibsaniiru. Uummata cunqurfamaa Gaazaa haleellaa gara jabinaa Israa'el jalatti lubbuun jiraachuuf rakkachaa jiru cinaa dhaabbachuu eenyullee nu dhorkuu hin danda'u jedhan. Turkiyyee har'aa fi boru
warra naannoo keenya gara galaana dhiigaatti jijjiiruu barbaadanii fi warra teessuma lafaa keenya keessatti tasgabbii dhabuu boba'aa ta'anii irratti jabaatee akka dhaabbatu dhaadateera. Pirezidaantichi akkasumaan Ankaaraan namoota baandota Israa'el irratti xiyyeeffatan Siiriyaa irraa hanga Yemen, Libaanos irraa hanga Qataritti gamtaa guutuu akka qabaattu himaniiru. Warri cunqursaa fi duguuggaa sanyii lubbuu daa'imman qulqulluun baasanii egeree nageenya qabu ijaaruu dandeenya jedhanii amanan dhiigaa dhangalaaseen ni liqimsamu jechuun dabalaniiru. Erdogaan waa'ee Israa'el eeruun akkas jedhan shororkeessummaan gareenis ta'ee mootummaan laamsha'uu sammuu waan ta'eef laamsha'iinsi dhiigaa naannichaa ni caccaba jedhan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin oduun har'aaf qabanne kanuma hanga oduu biraa qabannee deebinutti nagaatti.